Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota keenya bakka jirtanitti nageenyi koo kabajaaf jaalala isin haa qabu. Ana abdiidha. Bakka nama jiru kun bakka giddugala daldalaa Ginjoo jedhamee beekama. Bakka kanatti obboleettii keenya buqqaatota Harar irraa dhufanii daandii irratti argee bu'aa turteef deeggarsa muraasa arganne sanaan immoo ammasitti daa'ima ishee faana beelaan miidhamuu ishee irra jennee shunkurtii kuntaala 2 fi dinnicha kuntaala 2 fi timaatima immoo saaxina tokko binnee jirra. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana shunkurtii fi zayitiin baay'ee biyya kana keessatti qaala'ee jira. Shunkurtiin kiiloon tokko hanga qarshii 50tti gurguramaa jira jechaadha. Bolonni koo deeggarsa kana irratti hirmaatan hundi keessan galatooma ulfaadha isiniin jecha. Obboleettiin keenya kun abbaan manaa ishee buqqaadha. Isheenuma faana buqqaatota garuu hospitaala Jimmaa keessatti jira dhukkubsatee kan jira du'e. Isheen immoo daa'ima ishee waan ittiin guddistuu qabdu daandiirra deemtee rakkatti ture. Isee argee isin biraan ga'een ture. Mee waan itti dhaga'ame sirraa hubannaa na faana bu'a. Miidhamaatiin jira yoo dhukkubsadde daa'ima koo waan naaf maangeeffadhu hin qabu ana yoo na dhukkubina naaf waan hin dhabuun hin qabu kanaafuu rakkaddeennaan ala rakkoo isaanii keessaa na baasanii karaa uummata bilisummaatti na tijjaasisuu danda'an. Maaltu sitti dhaga'ame amma kun si godhamu isaatti? Gammachuun natti dhaga'ame. Gammadeetta? Gammadee. Wallaahi. Akka obbolaa kootitti hin gammade akka haadha abbaan koo naa godhan naa godhe. Kuni naa godhama jettee yaaddee ture? Hin turre. Wallaahi. Kanaan naa yaadde jeen turre garuu annamaafin hojjedha jeen ture malee akkanattiin hojjetadhee mucaa keessaa baafadha jeense. Wanti kun amma sii bitamee jira kana haala kamiin daldaltee mucaa kee guddifattee fooyyessuu yaadde meemi? Hojii hojjedheetiyyi keessaa argadhee mucaa koo akkan xuroon akkan beelumne akka fayyaa hin dhabne akkasiin gargaarsifachuu keessaa bahuuf. Egaa obboloota keenya baay'eetu biyya garaagaraa irra deeggarsa kan sii gochuuf yaadanii namni muraasni deeggarsa kan sii godhanii jiru. Baay'een isaanii baay'ee sii dhiphatanii jiru. Garuu namoota baay'eedha kan nuti deeggaraa turre Ramadaan darbe keessa sanaan wal qabatee tarii deeggarsi godhame quubsaa ta'uu baatullee ammasitti agabuun bultuu kanuma daldalaatti deemta. Gara fuulduraattis tarii waan ni argama jedhee abdiin qaba. Gareen kee jira. Inshaallah isatti fufna. Mee obboloota keenya deeggarsa kan sii godhan galateeffadhu. Obboloota kiyya mirqaana rabbiin bakka geessisu kana malees hojii isaa rabbi haa banuu fi hojii guddaa isaa obboleeyyan kiyya arraas borus obboleeyyan kiyya yoo rakkate isaanii rakkoo na baasa obboleeyyan isaanii beela na baasa kanaafuu riskii guddaa kan godhan kadhadha. Ayyee kan biraa immoo maalis jira beekta kanatti dhaaqanii obboloonni kiyya deeggarsa kana sii godhanii akka ati jijjiiramtee mucaa kee barsiifatu barbaadu waan ta'eef tarii wanni kun salphaasitti bakka jiru danda'a garuu yoo seeraan itti fayyadamte waan gaarii hojjechuu dandeessa. Kana daldalii waan irraa argatte immoo buustee dabaltee fidda. Kana qofas miti maallaqa illee siifan kenna. Maallaqa kana immoo akkaawuntii banattee waraqaa eenyummaa tarii qabne beeka. Waraqaa eenyummaa tarii kadhadhee sii baasuu kuma akkaawuntii siin bana qarshii kanas qabadhu ishee. Akka hin balleessine maallaqa. Baga gammadde. Gammaddee jirtaa? Baay'ee. Baga gammadde. Abshirishi. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Baga Ramadaana hiikne ulfaadhaa isiniin jecha obboleettii keenyaaf saadaaf deeggarsa muraasa kan argame isarraa immoo waanuma argame ishee biraan geenyee jirra. Maallaqas xiqqoo kennineefii jirra. Inshaallah warri niyyattan ammas niyyaa keessan galmaan gaadhaa. Ana abdiin ture ulfaadhaa nagaatti.